Akkam jirtu hordoftoonni keenya, hordoftoonni qalbii miidiyaa. Har'a warri nuyi kaleessa waldaa kiristaanaa keessatti beeknu. Dargaggoonni, maanguddoonni har'a eessa jiru? Kan jedhuuf gaaffilee xiqqoo dargaggoota tokko gaafanne isiniif qabannee dhiyaanneerra. Gaaffii nuyi isaan gaafanne kanarraa waldaan kiristaanaas ta'u amantoonni keenya waan baay'ee akkasiin hubattaniif waan baay'ee akkasiin barattan nan amana. Gaafan waa'ee kanaa kaasu waldaan kiristaanaa dargaggoota kaleessa waldaa kiristaanaa keessaa tajaajilaa turan akkasumas illee maatii kaleessa mana waaqayyoo keessa turan har'a eessa akka jiran duukaa bu'anii hordofanii gara mana waaqayyootti deebisuun dirqama ta'a jechuudha. Erga afgaaffii dargaggoota tokkoof goonee ilaaltanii booddee yaada keessan akka nuun geessan jaalala waaqayyoon isin gaafanna. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Miidiyaa keenyas immoo subscribe gochuudhaan nu hordofaa. Muuxannoowwaniif barnoota gaggaarii kan tajaajiltootarraa, kan faarfattootarraa, kan warra wangeela lallabanii akkasumas immoo beektota garaagaraa wajjiniin wal qunnamnee beekumsa isaan qaban isiniif qonnaa, isinis immoo subscribe gochuudhaan akka nu jajjabeessitan jaalala waaqayyoon isin gaafannaa. Barri keessan bara eebbifame isiniif haa ta'u, jireenya Kiristoosiin fakkaatu haa jiraannuun dhaamsa gooti. Tole obboleessa akkam nagaa jedha? Nagaa galata waaqayyoo akkamati? Galata waaqayyoo jirta akkam? Milkoon jedhama maqaa keenyu siin jennu? Maqaan koo Gulummaa Cimdiin jedhama. Tole Gulummaa Cimdii Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keetti gooteeffate ta'a? Eeyyee akkasumatti nan amana. Amantee jirtaani? Kan duraa amantee beektaani? Naannoo bara 1999dha kan inni xiqqoo amantiirraa fagaadhe. Isaan durallee waldaa keessallee haalaan dargaggoota wal guddatoo wajjiniin faarfadhaan ture jechuudha. Tole amma ka gaaffii tokko si gaafanna. Gaaffii nu si gaafannu kanaaf deebii nuuf kennuuf fedha qabda? Fedhan qaba dandeenyaan. Tole dursinee Yesuus Kiristoos siif maalidha? Akkamitti hubattee akkamitti ibsuu dandeessa? Yesuus Kiristoos gaa macaafni qulqulluun amma isaa danda'amutti ibseera beektaa? Dhalli namaa edda gaafa dhaloota isaa irraallees kaasee ta'iiwwan inni taasisee darbe sana hundarlees ta'e namoonni hedduminaan illee hordoffii isaallee godhatan yookiis immoo maalummaa isaa hubatan hin jiran jedhee yaada. Maaliif akka ofii dhuunfaa goote jechuudha. Yesuus Kiristoos gaa fayyisaa biyya lafaadhaa, fayyisaa lubbuu dhala namaa hundaa jireenya bara baraati jedhee yaada. Okay, Yesuus fayyisaa ta'uusaa, Yesuus jireenya bara baraa ta'uusaa, karaa dhugaa ta'uusaa guutummaa guutuutti beektaa jechuudha. Ayyee dhugaa rabbiiti. Haa ta'u kaa mee macaafa qulqulluu keessaatii kan beektuu fi kan dinqisiifattu qabda? Gooftaa Yesuus Kiristoos ani iddoo addaa hojii isaa keessatti ilaalcha namaarraa adda godha jedhee yaadu. Ilaalcha namaanis socho'aa ture hin beektamti reefooniin. Ilaalcha namaarraa wanti adda godha jedhee yaadu tokko paartii wayiiti. Paartii sanallee immoo akka tasaa ta'ee kaleessa galgalas isaan ture jechuudha. Osoo gara biyya Tasalonqee maal jedhamu tokko keessa osoo deddeebi'uu wayii dhiifama naa godhaati. Dubartii wayii dibata wayii kennite dibdeenii turte. Dubartiin sun dibnaan duuka buutonni isaa akka isaattiin ishii ilaalle yookiin ishii hubanne beektaa? Saniin booda inni isaaf itti dhangalaastee dibnaan waan kana maa balleessitaa mana amantaa ittiin guddisuu jedhanii irratti kaa'an jechuudha. Jennaan ishiin anaan waan gaarii goote ishii irratti maaf guungumtu isinii wantoota manneen ijaarsaa kennaalee akka kanaa tuusni osoo hin taane waan guddaa hojjechuu hin dandeenya. Garuu dubartiin kun lafa kitaabni qulqulluun itti lallabamu hundatti ana wajjiniin ishiinis maqaan kun wajjin hin ka'a jedhee hanga kana Waaqayyo Gooftaa Yesuus Kiristoos waan tokko cufuu danda'a jedheeti nama wantoota dinqiin illee hedduu isaa jira. Hojii Yesuus Kiristoos keessaa isa kanatu baay'ee si ajaa'ibsiisee jechuudha. Gamcaalutti illeenis dimshaashumatti na amansiiseera jechuudha.
miti. Tole, mee namoota gara Yesuus Kiristoos hin dhufnee fi namoota akkasumatti biyya lafaarra jiraniif yaada akkamii qabda? Anyway, amantiin namaa paaworii isaa qabaatu haadha bulleenis garuu wanti gooftaa Yesuus sun hanga sadarkaa Waaqayyoo ilma isaa dabarsee nuu kennuun jireenya bara baraa nuuf jedheetu. Gooftaa Yesuus illees immoo hanga san nuuf fannifamuu fi haqa jiru hundumaa dachee kana irratti raawwachuu fi waa hedduu nu ibsuu isaallees akkuma nu jireenya bara baraa Waaqayyoo uumaa keenya biraallee argannuuf jedhameetu. Qaamni kamuu osoo waanuma bor darbee yookiis immoo nu illee sirraa darbinu kana dhiise waan lubbuu isaatii kan tumsu ta'ee nageenyis uumamuu danda'a, jaalallis jiraachuu danda'a. Ispeeshaalii dargaggoonni immoo paaworii godhachuu danda'u, paaworii uumuu danda'u. Dargaggoo tokkodha kan gooftaa Yesuus fakkeenya fudhatee dargaggoo dureessi tokko itti dhufnaan gara mootummaa Waaqaa itti haasa'ee ture gooftaa Yesuus. Saniin booda aareetu akka sokkeedha dargaggoo dureessi suni. Sana booda sooressi tokko mootummaa Waaqayyoo galuurra gaalli qaawwaa ilmoo keessa darbuutu caala. Tole, mee luqqisii kana akkamitti hubatte? Sooressi tokko mootummaa Waaqayyoo dhaaluurraa yookiin mootummaa Waaqayyootti galuurraa gaalli ooraa ilmoo keessa ba'utu salphataa isa jedhu kana mee maaf jedhee akkamitti hubatte? Mee akkamitti? Ayyeegaa maaf raajeffatte yoo naan jette? Anyway, maallaqaa wal qabata. Maallaqni immoo qalbii namaa kan daldaaltudha. Har'as argannee boris dhabuu kan dandeenyu, boris arganneef taan dhabuu kan dandeenyu guyyaa guyyaan itti jiraadhaan malee Waaqayyoos waa'ee borii gooftaa Yesuus maal jedhee waa'ee borii bor mataan isaa gahaadha nuun jedhee ture. Namoonni hedduun gaan fudhatanii dargaggoollees ta'e hedduu nama. Kanaaf gaa maallaqni nu gowwoomsiini. Anyway, inni fuuldura keenya immoo guyyaan du'aan fuuldura jiru tokko Waaqayyotti nu deebisa jedhee yaadaan. Tole, galatoomii. Mee ammaan booda ati gara Waaqayyootti deebi'uudhaaf fedha qabda amantee turte, garuu wantoota haalota garaagaraatiif akka gargar kutteedha kan itti haasa'aa jirtu. Mee ammaan booda gara mana Waaqayyootti deebitee hojii akkamii hojjechuu barbaadda? Erga sagalee kana dhageessistee booda, erga gooftummaa Yesuusiin hubattee booda hojii Waaqayyootti maaliin hojjechuu barbaadda? Hojii Waaqayyoo maal hojjechuu barbaadda? Kennaa mana qulqullummaa keessatti hojjetaman, mana Waaqayyoo keessatti hojjetaman keessaa maaliin tajaajiluu barbaadda? Anyway, an dandeettii guddaan qaba. Dandeettii koo kanaan biyya lafaa hanga tokko na simatee jira. Biyyi lafaa immoo anaaf bu'aa bahii qabdi. Dandeettiin kun barreessuu fi seenaalee garaagaraa hojjedheera. Hojii qabatamaadha. Biiroon aadaa fi turizimii maal kun illee na beekaan immoo san hin jaalanne jechuudha. Osoo sapportaantii yookiis immoo fudhatamummaan gama duuka buutota Waaqayyootiin jiraatee anaan illee akkasitti na fudhatanii gama yeedaloo barreessuu, walaloo barreessuutiin faarfannaallee hojjechuu nan danda'a. Yeroo ammaa garuu ani nama Waaqayyoo jibbamaa ta'uu mala yookiin sirbituudha jechuudha. Waa tokko mini Waaqayyo si jaallata. Har'as harkisaa bal'aadha. Dhiigni isaa gaafas nuuf jedhee dhangalee har'as nuuf ho'aadha. Gara Waaqayyootti yoo deebite har'as Waaqayyo si simata jechuudha. Waaqayyootti deebi'uuf har'a dura yaadaa ture. Waaqayyoos gaaf tokko nama na simata jedhee yaadaa. Nisi jaalata nagaa silata boqonnaa dhugaa sarara argata. Anyway, connectingii keessan kanallee akka addaatti ilaala jechuudha. Tole, galatoomii Waaqayyo si haa eebbisu. Haa ta'u kaa gulummaa qooqa bareedaa qabda, amala bareedaa qabda, kennaa adda addaas akka qabdu nutti himteetta. Mee qooqa Waaqayyo siif kenne kanaani mee jaalala Yesuus Kiristoosiin faarfadhuuti na dhageessisme. Tole egaa faarfannaa hedduun beeka. Namoonni hedduun sirba qofa danda'a se'u. Ani miidiyaa lallees hojii koo irratti illees namoonni hedduun na beeku. Ani garuu gam caaluun wanti ani gara hojii qooqaatti wanti na gashuu faarfannaadha. Faarfannaa baay'een jaalladhaa. Faarfannaa keessaa faarfataa keessaa immoo innillee na dursee malee Dastaan Sarmuu nama baay'ee jaalatudha. Itti aansuun immoo nama Addisuu Waayimaa kana baay'ee ajaa'ibsiifatudha. Nama dhaabbata waan akka amantii gooftaa Yesuus qabu kanadha. Yookiin immoo duuka bu'aasaa wayiiti jedhee yaada. Addisuu Waayimaa illee hedduu natti tola. Daa'imummaa kootti illees wanti keessa koo lixee faarfannoota isaatii. Baacaa Bayyanaallees akkasuma nan jaalladhaa. Bilisee Karrasaas nan jaalladhaa. Faarfattoota hedduudha. Tole, galatoomii jechaa. Mee faarfannaa Dastaa keessaa tokko nuu jedhu. Dastaa keessaa Indakoni balbalarraa
Daakkoonni balbalarraa kosii haadhaa jiraattu. Maalitti beektiree lukkuun lafa joobirri ooltu. Tobarreemneerraa kalmoo joobiraa maamnu iyyaa batuun mandaa golirraa maam lafa duwwaatti xiyya daddarbatoo harka waaqa gallee banaan nu argatoo hordoftoonni keenya harcaan ilmaan buutee haajoorani ofumaa mirga isaanii mitee hagodhumaa miti mirgi kan isaa miti haajoorumaa miti moo'ichan isaa miti hagodhumaa miti mirgi kan isaa miti haajoorumaa miti moo'ichan isaa miti. Waaw baay'ee namatti tola. Waaqayyo baay'ee si jaallata. Qooqa bareedaa qabda. Ofii keenya dubbatteetta dargaggummaan jireenya biyya lafaa birriin maaloon hundisaa kuniin hafaa garuu Yesuus Kiristoos bara baraan hafa jetteetta. Kanaaf yeroo qabdu kanatti deebii jabaadhu. Hojii Waaqayyoo hojjedhu. Qooqa qabdu kanaan humna qabdu kanaan ogummaa qabdu kanaan Waaqayyoo hojjedhu sin jedha. Gudummaa yeroo turtii nu wajjiniin turtee fi baay'ee galatoomi sin jedha. Turtii gaarii wal agarra. Buleessu akkam nagaa kedha. Galata Waaqayyoo kan maqaa keenyu sin jennu. Lallisaan jedhamaanu. Lallisaa eenyu jedhamta? Lallisaa Qanaasaa. Tole Lallisaa. Mee Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu kee goote fudhattetta? Eeyyee. Yoom fudhatte? Bara 2014 ji'a ja'affaa keessa. Bara 2014 ji'a ja'affaa keessa waggaa lama hin guunne jechuudha. Eeyyee. Tole Yesuus kana maaltu si gallaan maalummaa isaa hubatteeti kan itti gara Yesuus Kiristoositti dhufte durummoo eessa turte akkamitti fudhatte mee ibsuu dandeessaa? Dura immoo ortodoksii yaaduman deddeema malee bada isaanitti maxxanee waan akkasiin ture beektaa isaa. Kanarra biyya kana gaafa nufuni ijoollee guddanyootan qabaa karaa ijoollee Wallaggaa isaan booda cheerchii kana akka tarii inni gosaan peentoodha gaafa dhaqanii nageessu ani immoo keessi koo bakka amanis naan jedhu dhiisi naan jedhu isaan booda bakka obboleettii kiyya faanan jira beekte ishiin ortodoksiidha. Maatiin kiyya madadaan bakka waan akkasiiti malee ana bichaadha. Hundi isaanii ortodoksii jechuudha. Hundi isaanii kun bakka maazarii faanii qaalluudha malee akka malee fataa jettu malee isheen. Isaan booda bara 2014 ji'a ja'affaa keessa osuma ijoollee faana deemnu kanarra akka ta'e guyyaa sanbataati obboleettii kiyya biraa baheera wallollee. Isaan booda achumarraan cheerchii kana nan naqee gaafa naqu bakka masqaliin hidhadhee jira beektaa. Namni akkanaa jirta naan jennaan akkaataan ittiin bahu dhabe keessan jira waldaa. Tole cheerchii deemta jennaani afur qulqulluun si argee ergaasitti dubbachuuf yaale jechuudha. Eeyyee. Tole yeroo sana maaltu sitti dhagahame? Isaan booda bakka akka ana ta'e beeka waan ta'eef bakka keessi koo narrifadhee nas sodaadhee dhaqqisni naan bakka bayi na godhe siruma masqalicha immoo nannoste akka isaanii sii kootu bayi akka isaan booda bakka achumarraan nan cimee achiin bakka na gaabsan amaneen galee galgala bakka guyyaa sanbataas nan deemuu jammaree achumarraan bakka ittan cimee ammas kinoo waaqayyoo waa'ee amantii immoo yeroo waggaa tokko guuteedha ammoo gaafa sana Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keetii fudhattee godhattee galtee jechuudha. Tole ergasii booda maaltu si mudate? Ergasii booda bakka kanarra cheerchirraa namni nan amanee amma karaa cuubbatti deemaa jirra. Cuubamuudhaaf jechaa jirta jechuudha. Tole Yesuus Kiristoos kuni siif maalidha? Maal akka inni ta'e beektaa? Maalummaa isaa hubatteeti kan inni gara isaatti dhufte mee waan nuuf ibsitu qabda? Inni immoo maal beektaa fayyisaa lubbuu kooti waan ta'eef anaa jedhee fannoo irratti ol ba'ee waa hunduma ta'e dhiiga isaa lolaasee ana cubbuu keenyaa jedhee jechuudha. Tole walumaa galatti Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu koodha jetteetu fudhatte. Yesuus Kiristoos siif fannoo irratti ol ba'uusaa siif lubbuu isaa kennuusaa siif jaalala ammana goosita argisiisuusaa amanteetu gara Yesuus Kiristoosiin dhufte jechuudha. Eeyyee. Gara boodaatti akkam Yesuus Kiristoosii kanaaf hojjechuudhaaf fedhii akkamii qabdaa?
fedha baay'een qaba gini kaakar biyya lafaa waa hundumaa gaafa keessaa nan baatte yoo dandeetti isaa ta'e malee dandeetti keetiin dandeessin baatu waan ta'eef gini ani beqa waan biraa miti beqa wangeela isaan barbaada beqa waa hundumaa isaa wangeela isaa akkan deemee tajaajiluun barbaada. Wangeela mootummaa waaqayyoo lallabuu barbaada jechuudha. Tole macaafa qulqulluu keessaati namoota dinqisiifattu faayin qabda. Ammaaf gini wanta akkasii keessa deddeemee ilaalle waan ta'eefu waan baay'ee jira waan ta'eefu sammoo ittuma adeemaa jirra waaqayyoo. Hiriyoota kee warra biyya lafaatti si bira hafaniif yookiin maatii keetii fi akkasuma warra biyya lafaa keessa jooraa jiranii fi mee dhaamsa dhaamtu isa xumuraa qabdaa jechuun waan erga gara Yesuusitti dhufte siif ta'ee Yesuus Kiristoos maal akka inni namaaf godhu erga ofii kee hubattee booda namoota sanaaf immoo maal dhaamta yookiin firoota kee warra Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhatiin jiran sanaa fi dhaamsa akkamii qabdame? Osoo akka garaa kiyyaati wanti namni amanee hin beekne maal dhugaawoo itti baatas koo namni waan dhiiga isaa waa hundumaa waan inni keessaa baase maal waan inni godhee waan hin beekneefu nama hin beekta biyyi lafa inni beeku gini bakka gaafa raajii fayyisuu waaqayyoo gaafa argan waan tokko bakka soba kun yaada xonqaadhaan hojjetu jedhu beekta. Isaan gini bakka waaqayyoo miti yoo yaadate malee namni akka fe'etti osoo waan gurratti waan barbaade waan tokko sin nagaan isaan waaqumti isaa na yaadatu akka na yaadatetti jedha malee ani. Waaqayyoon immoo kadhachaa jirta? Waaqayyoon ammaaf ofii bichaa osoo hin ta'in uummata keenya madadaa isaa dhiiga lolabuu fi waan hundum biyya keenya madadaaf kadhachaa jirra gini waaqayyoos nu gargaara. Tole turtiin wajjin gooteef galatoomi waaqayyo si haa eebbisu gara boodaatti amantii kee kan irra jabeeffachuudhaa fi amantiin kee hundee akka godhatuu fi macaafa qulqulluutti yeroo itti kenniti dubbisi erga dubbistee booda immoo wanta siif galee obboloota keetiif hiriyoota keetii fi dhaamsa dabarsin siin jedha galatoomi. Ishi ayyee isinis waaqayyo sin haa eebbisu eebba isaa sinitti haroofsu sin haa gargaaru jabaadhaa isinin jedha. Waaqayyo si haa eebbisu galatoomi.